keessa daawwala aduullee uumaa waatuna raabe jedhee akka dirraachiisutti ilmooti yataas keessatti ganamaa galgala miidiyaa irra baasanii miidiyaa fuuldura dhaabatu tanaafi haadha mana xiyyaata sibiila keessa dhaabattee ibidda jala dhaabattee akkana isin fuuldura dhaabattee isin kadhatu kan isin arrabsitan silaa isin irra arrabsa irratti isin arrabsa akka an irratti isin arrabsine kabajaa oromootu na bira jira kabajaa guddaa natti kennitan wallaahi haasa'ullee hin barbaadu annamallee hin qabu maallaqallee hin qabu biyyallee hin qabu ammootu xalaata waan akkaani nama ol duniyaa qabu xalaata natti horame kun an wallaahi gabbaa'ee waan uummanni oromoo naa darbe sun wallaahi wanni mubaarak faan beeku acheesan dalagadhee gaafa ilmaan xiyya xixiqqoo waa walirraa naa hafan ture hukubii keessa ture unkaan achees iyyuu dalagadhee waan makiinaa takka bitadhuun qaba ture wallaahi baajaajii sadi qaba makiinaa takka qaba achees eega dalagadhee osoo ilmaan tulaadhade ol deemtu uffata takkan bitaa fi itti qarshiin kumni kudhanii gabbaasee os hin deebisu jechuudha. Ammootu namni gabbaa'ee wayitaatti ilmaama sii kennu uffata 10,000 bitata maaliin sii bitata wayita siin jedhu hamileessi cabaa jechuu barbaadeef walumaa galatti namni nafsii qee yoomaan balleessee yoomaan maallaqa saniyyuu dongoraan waggaa tokko har'a qarshiin maallaqni sun 300 wayi har'a yoo asitti kan deebistu taate waggaa tokko 4,400 dhayii herrega isaa 50 wayi fidiin agarsiiseera. Injiru jechuudha osoo nyaadhee fixee hoo garaa nyaate wanni gara nyaate wanni mul'attu injiru jechuu barbaade kanarraa kaafe ammootu an amma beellee argullee hin barbaadu sooshaal miidiyaa kanarratti jaartiin kee ol baatee taraa 100 wallaahi ramadaan irraa kaastee ilaa ammaa wayita siin boottuan guyyaa takka dhiiseen hin beeku rabbii jedhi nan saalfachiisin hiriyyaa kiyya kagaleessaayyuu akka keessa ba'u dhabe ilmaan tanaaf kadhadhee kadhattuu naan jedhanii jechi kun haga itti ulfaatu haga namatti ulfaatu abbaa rakkatee abbaa fuula namaa dhaabatetu beekaa jechuu barbaadeetti namni rakkatee fuula namaa dura hin dhaabanne tilmaama isaa beekuu dhabuu danda'a ulfaatina isaa beekuu dhabuu danda'a dhugaadha ammoo waan takka jira anaa naa kennitanii oromoo anaa rakkatu anaa ilmoo waliin rakkatu kana na gargaartanii ana ammoo nama rakkataa yoo arge haliimaa jira biyya tana keessa nama rakkataa nama kalee lama qabnee jira nama akkanaa kana bira yoo ani dhaqee ka gargaaru ta'e maaliif qir jedhe ani wanni isin na dhaalchisu jirta sun akka ani nama biraa haa gargaaruuf na gargaartan malee akka ani maallaqa keessan bichaa nyaadhee ilmoo xiyyaatti guddifadhuu miti ilmaan xiyyaa ilmaan oromootiif gaachana taate akka isaan bira dhaabatuuf ilmaan tana jala guddisaa jirtan jedhee dhaqee ilmaan kana bira dhaabatu yeroo an bira dhaabaddu ammootu akka waan qabuutti akka waan narraa hafteetitti maal haaltan anumrii xiyyatanaan kabajaa guddaa kana nan kennitan haya har'a silaa gabbayaa mubaarakii waliin barbareeti baddee waan fedhu qoradhee ilmaan xiyyatana guddifachuu hin danda'a rabbiin nan kenne garuu wallaahi akka fedhe haasa'uu hin danda'an akka fedhellee dubbachuu hin danda'an innaa yoo dandeettan anumaan sanii hin jedhu amma malee rabbii isin uume yoo sodaattan dukkana qabrii addatti galtusa yoo sodaattan maqaa kiyyallee dallee kaasina rabbii yoo sodaattan ikkalatana gargaaraa biyya tana keessaa baasa wallaahi ani barbaadu matakkaan barbaadu summa wallaahi matakkaan barbaadu ilmooti ayyoodu illee asuman awwaalan biyyi kabajaa guddaa na kennita wallaahi mukatti naqee ofirraa dorgaan nama natu amaan Innaa an fuuldura keessan dhaabachuun barbaadu isima baasaa rabbii jedha an xiqqaarraa guddaarraa silaa har'aan jamaal kiyya silaa har'aan weellisaa wayii ta'e silaa har'aan sheeka wayii ta'e an sheeka hin beeku isiniin jedha an darasaa hin beeku isiniin jedha maaliif kana isiniin jedha darasaan kaleessaa sheekni kaleessaa kitaabni rabbi akka itti jedheen niimaa rabbi dhaqi ilaalii niimaa rabbi of si beeksisuuf dalage malee dandeettii ofii si garsiisuuf malee wallaahi summa wallaahi anatti miti silaa nama anarra guddaa ka ilmoo ha'u baay'eetu jira isaa kennuu danda'a rabbiin subhaanallah rabbi garuu ittiin beekaa mujayyoo tanarraallee mucaa kanarratti shangara qabattee deette ka jedhurra waan kana nu barsiisuuf rabbiin nutti kenne jedhee yaadaan ammootu waan kanaan rakkannee wayita si fuuldura kabajaa nuu kennitan jennee si fuulduraan baane wayita kabajaa nurraa mul'itanii haadha mana biyyaa ka silaa ganyaa narsii kabajamuu qabdi jechaa ganyaa biraa ganyaa arsiimii akkamiin arrabsitan ilmaan arsiimii ka arrabsaa jiru sun baleessa kana arrabsaa jiru isaanii
أنا أرزيني وين أنا نسيكو من دوميان إننا يودن نيتن إسيوا غدا أن بالله كلهم برباد أما كنا لهم برباد إندنا كل إلمان تيسر والله برباد وصل لبوت يعني وجاد هذا بكا بچاسني mana dia jalati Sufyan tu dame Sufyan rande be Sufyan tu dame male Bilal inchala dame gaba lola sang kese jir gaba Bilal mana ki jal lola sang kese jir ilman dia ko kisam bajir sira bala no e tol be ani ilmon dia bakata kandum ne asha gulli di male asha gulli di mo male mal wali go noromo ibajan anara ibajan ilmo ta ne ona ramuda mal tu sini daga basi adi jedani hasankan makina kamna makina suni amma ega dhabatte idi ramadana keessa dhabatte ega bitamte gaafa oromon maallaqa nu buususan garaa kiyyatti an hoolaa tokko bitadde hin qallabamne rabbiin ilmoo tiyya kana nam dibatti kanaatu ilmoon tiyya tun goriyoo isin tuute waan ittiin hin lubbuun na keessaa bahu taatu operaasyoonii godhadde asliin hin beekachuu guyyaa saditti maallaqni osoo isin hukumatii deemiti ilmaan tiyya kana waanaa biti ani yoon du'ellee ilmaan kanaaf faayidaa taatu garuu sun akkasumaan qabee taatu isaa miti qa'oofu namatu oofa birrii 3,700 beekti ani ammoo ji'atti ilmaan tiyya birrii 15,000 kan hin baasu aannan isaanii daa'ibbirii isaanii waa'eetti isaanii waan isaan nyaatan waan isaan dhugan jechuudha homaa faayidaa wayituu nuun qabdu yoo ani amma makiinaa san ta'ee gurgure ilmaan tiyya tana daa'ima tokko naan baastu jechuudha qorqorroo taate osoo makiinaa qaban baajaajii qaban jedhanii olii gadi oofan guyyaa lama haadisii taate osoo amma gurguru edeeyyuu maallaqa naan baasu sun ammoo sanaayyuu yoo ammoo ofirraa baasee maal godha namni akka namni na gargaare beeku ani hoolaa takka naa qalaniitiin maallaqa namni na erge san irraa foon ilmoo tiyyaa naa nyaachisa foon ittiin nyaanni ilmoon tobolloo isin kutte waan ittiin kaafadhu kun qabu jechuudhaafan waa bitadhee lafa kaayatu isaa miti ka dalagu nama dalagaa kuma sadi keessatti torbaanitti kuma sadan kanarraa sagaazaatu jira harka jalaatti deemanii kana qaban sana qaban waan jedhanii kanaan adda baasee isinii himaa jira isinii galee kun argu suuraa manaa birrii 4,400 wanni nuti kaffalu mana yaalaa torbaan lamatti ji'atti birrii 600 baasaan cheekaapbii gochuudha ilmaan tiyyaaf ji'atti birrii 600 baasa ofii kiyyaa ji'atti 300 baasa ka cheekaappii malee kan taaksii isinii galee ilmoota mana yaalaa geessuudhaan nama meeqana barbaachisa namni dhufee guyyaa takka nyaata wayii naa godhee ibidda bira danda'e naa bada sibiilan na keessa jira amma sibiilli sun dirqama garaa kiyya keessaa bahuu qaba isinii galee waggaa tokkoof na keessa kaanii garuu sibiilli sun amma na keessaa bahuu qaba ganaa qalamee jechuudha isin namni barbaadan haati faatellee na dubbisuu dandeessa keessaa sitti ergaa nuuran qabu sibiila hangana ga'uun of keessa deeman nama kiiloo 25 jechuudha garuu oromoon ammoo waan isaan nu callisanii garaa nutti jabaataniif hin beeku ani wallaahi rabbiin nagaan oolchee na bulchin yeroo namni qoqqasi qabu warri suuraa si waliin ka'u viidiyoo si waliin waraabu mana kan keessa beeku ukkaamsa irra taa'e oromoon kana dura si gargaaranii makiinaa si bitanii maal si bita waan garqabanii si gargaaranii oromoon san kuma si qabdi malee rakkinna ammaa isin keessa jirtu oromoon kuma qabdu jirti an kuma qabu jechuun waan kana namni tokkichi waan kana dubbatee irraa kuma qabu jechuudha kuma qabu ukkaamsa irra taa'e oromoon tagaafa siin dhaltee san kuma qabdi malee taachiyaasii oromoon kuma qabdu hin jirtu jechuudha. Biyya kaayiroo kana keessa nama tokko kan dandeettii jiraachuu qaba. Haaromsiisuu birrii 40,000 ada pate Profesor Garalafo yeroo rakabee musaa garagaraa kenna wayye waan akkana haasa'u osoo hin taane gara solutionii jiruutti dubbachuu malee nami Oromoon waan kana quban qabdu akkuma haati faatee jetti amnuyyuu akka mataa kiyyaatitti TikTok kana imalaalaa waan akkana dhagayeellee beeku argeellee hin jiru nami tokko kan quba qabu hin jiru Oromoon kanaafuu gara solutionii jiruutti gara furmaata jiruutti haa deemnu wanni godhuu danda'amu maal tokko farratti amma ijoolleen nama sadii asirratti waa'ee ada parte yeroo tokko waa'ee qasti yeroo takka dubbata. Okay.
والله بالله يجر المسك إلا أنا كجندات التلميتي أك جندات التل دبتشو العظيمتي مالي إيشو جل إسي تقرأ قراء أنا جريدا النبي فرد يا بده توكو دورا يا بده توكو دورا يا بده إيشو جل إسي تقرأ قراء أنا جريدا مالي في غرا فرد أجيوسان سيتو أنا جريدا أرجعني أكما هاجالو نجري هرب جيم من جاغران تولم فرد ده سيجده أرجعني مالي جل خانة وسو أرسلتي كومن دوري فتدي كتان رمى كتان قد تكني رفاتات مجددنا نأمنا كتان رمى كتان قد تكني رفاتاتي سكو من دو إنه هنجرتني نأمنا فيتو كومينيتي فيتو كيس جراد فيتو بيرو فيتو كيس جراد سكو من دو إنه هنجرتن yeroo tokko mee arafaate miseejii baay'ee wal fakkaata asiin furmaata ta'ee ada koomantii baay'ee wal fakkaata asitti barreeffame namoonni baay'een lakkoofsi gaafatanii mucaa tokko illee Yuroopp irraa yuuroo dhibba takkanii argaaf jedha ijoolleen biroo akkasatti gaafata waan ta'eef siifu yeroo tokko sagalee kee ol kaasii koodii wajjin daayirektiin si argatanii nuti miseejii isaanii barreessuu isaan dubbisuu osoo hin taane namni rabbiin si qarqaaru daayirektiin si biraan haa gayu sagalee kee ol kaasii lakkoofsa waatisaappii keetii koodii wajjin ijoollee waan hin beekneef koodii wajjin ittimi yeroo tokko haa qabatanii irra deebii ittimi sana booda WhatsApp si dubbisanii akkaawuntii sirraa fudhatanii haga dandansii agalchanii sababni isaa ijoolleen baay'ee waan barreessanii fazalatti lakkoofsisii akkaawuntii jedhanii. Gargaaruun ni mala waan ta'eef namni kennan argaa fedha waan ta'eef kallattii geemii beellamaa isa viidiyoo hojjannaa isa viidiyoo hojjannaa geemii amma beellamanii fi ammoo daruu isa kana amma waan isiin har'aa boriyyuu bultuun haa qarqaarruuti. Bori ittiin fayyadamu amma mucaan tokko guyyaa lamatti hin galchedhe ijoolleen biroollee barreessa waan ta'eef geemiin beellamaa baatii 15 ta'uu danda'a ijoolleen kun immoo torbaanitti guyyaa 3-4 galchuu danda'a waan ta'eef namni 4-5 illee galcheefi isiif dhibbi takkallee harka duwwarra hin jirtiif waan ta'eef siifu teenya lakkoofsa kee WhatsApp sagalee ol kaasii hundi isaanii dhagaa waan ta'eef himiif. Ayyee dubbaa diidama kudha takka diidame koodiin biyya kana diddama eda'uu kaayaati diddama jedha qaba koodii biyya kana. Barreessuuf jalatti. Natti hime asiin nama hedduutu jira nama. ummata keenya kabajamoo namoonni kuma dhibbi sadii dhibbi shanan kuni gara feesbuukiitiinis warri raawwataa jamaal kiyya dhiifama warri dhaggeeffataa jettan dhuftanii boostanii qofatu deemuu hin taane innammoo ijoollee qaba kunoo ijoolaa dhagahuun dhiisiin beektu maal hin beektu ummata keenya mee sheer godhaa hundi keessanii kooppilik sheer godhaati rakkuma jiraati istiraateejii ambaasee kun bareeda walumaan istiraateejii baanna amma inni konkolaataa hin barbaadu jedhee deengaddaa waan kanatti dubbateera addas deebisee qulfiinatti kennee jira. Waa tokko waa dasrii seenaa akkuma rabbitti fuudhee haati miidiyaa irra teessee dhugaa wallaahi baay'een gaddee wallaahi warra abaabonaa kennitan yeroo haati laayivii seente kennaafi ana dhiisaati. Macarashaa dubbii jechuudha ofirratti murteessa jechuudha. Yeroo keessatti yeroo waa kennitan ilaa isiidha. Amaan. Kanaafi akkuma inni jedhe konkolaataa gurguriitii itti dabaliifiitii Jamaal kiyya qoyi naa obsi nama kuma 300 yoo as jira yoo danda'ame Jamaal gara TikTok kottu gara lamaan yaadan buunu kottu TikTok kottu makiinaa gurguriitii jedhi dhageessanii gastii isin galcha makiinaa gurguriitii itti dabaliifiitii Ani haasofnee hin qabu. Yoo dandeessan akkuma abbaa warra kiyyaa jedhee akkuma mubaarak jedhaa jirtan. Sagalee kiyya dhagahamu. Ani waan haasa'ullee hin qabu hin danda'u. Sagaleen torbaan kana keessa haasa'aa jiru hunda isaatii isin hundi keessanuu dhageettanii jirtanii. Namni sagalee kiyyaaf suuraa ijoollee kiyyaa waraabbatee sooshaal miidiyaa garaagaraa irra jira. Sanuu yuu laaleetiin dhaggeeffachuu yuu hin danda'u. Wallahi maaliifin haasa'e hagan jedhuun gaabbe sagalee keessan yookaan suuraa keessan kaboohaa jirtan karakkoo keessan himachaa jirtan yogguu miidiyaa garaagaraarra gadhiifamee sagalee keessan sana deebistanii dhaggeeffattan maaltu isinit dhaga'ama? Ani homaa waan hin jedhu hin qabu.
dhabeellee jira boo'ee jina dhukkubee jira hafuurallee hin qabu humnallee dhabee jira yoo dandeessan hundi keessaniyyuu akkuma duraan nu rakkattan duraanillee nu cinaa dhaabbattanii jirtanii nin beekaa jeezaa keessa rabbirraa argattanii ammallee yoo isin maallaqaan nu gargaartan torban tokko booda waan gargaarsaa isin gaafachuun kenna hin oolu. Egaa akkuma nan duraan isinii ibsee ture san ammallee innillee isinii ibsee jira mubaarakillee wallaahi ka rabbiin na argu namni dastee ergataa jira seensisu. Wanni isinitti haasa'uu barbaadu gabaabinumaan inni duraanillee ilmaan kan koo sooshaal miidiyaarra hin baasinii naan jedhee natti haasa'ee jira ramadaana dura jechuudha. Ani garuu waan hin godhu dhabee wanni hundi isaatuyyuu gaafa humna kiyyaa ol ta'e haqmii kooti ol ta'u waan hin godhu dhabeetan miidiyaarra baasu. Ani osoo akka kiyyaati ilmaan kiyya kan sooshaal miidiyaarra baasuu miti namni mana sana keessaayyuu gadi hin baasuun hin ture. Isaan guyyaa hunda wal banna galgalarra. Siifu ilmaan kiyya kana sooshaal miidiyaarra baasin rabbii jedhi. Ilmaan kan koo kana sooshaal miidiyaarra hin baasin. Bakka inni rakkadha. Anallee osoo hiriyoonni kiyya natti kolfanuu isallee odoo hiriyoonni natti kolfanuu. Ilmaan kana kadhachuudhaaf Jamal godhi argeeraam. Ayyee dubbadhas. Nuti ilmaan kana kadhachuudhaaf deessee shiga hamaa kadhacha Oromoo cinqite ka isaan naan jedhan ragaa oliin ol isinii baasee jira. Namootiin akkas jedhanii nakeekaa jiran namuma biyya kana keessa jiru jechuudha. Dubartiin akka biyya ta deessee argite ta ilmoon hagam akka nama gootu kabeeytutu waan aan jetti jechuudha. Saniifoon walumaa galatti Oromoo koo isin jaaladha. Isin kabajaa nin beekaa akka isin jeezaa nurraa qabdanu naa ulfaadha. Jeezaa keessanillee humna kennaa oli haa ta'u malee akkuma takka taate hanga dandeessanu yoo dandeessan biyya kana keessaa na baasaa malee gargaarsi nanas keessatti ittiin jiraadhu yoo hagam baay'ate baatii 5 baatii 6 kan jiraachisu jechuudha. Sana booda waan harkaa dhumatu ilmaan afuriin guddisaa jira. Ani nama fayyaa qabu miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu obboleewwan keenya nagaa keessaniin jabaattu baga nagaa taatanii anis nagaa kootti alhamdulillah. Egaan obboleewwan keenya akkuma waadaa walii seennee jirru obboleettii keenya haadha ilmoo shanii akkasumas obboleessa keenya amaan abbaa ilmoo shanii sanaa gargaarreeti jarris amma onlaayinii irra ba'anii nu gargaara jechuu waan jara mufachiisee fi saalfataniif ummatumti Oromoo ijoolleen onlaayinii irra jirru hundi keenya iyyuu walii gallee akka gargaarree ispoonsara binnee fi gara Kaanaadaatti al tokkicha sagalee tokko wal murteessinee jirra. Kanaaf warreen dhageenye sheer duwit gochuu wal dhageessisaa. Amma immoo akkaawuntiin kan saahiba Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kan Shaabuddiin maqaa nama lamaatiin banamee akkaawuntii addaa ta'uu qaba jedhamnaan akkaawuntiin banamee jira. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa quba qabu inshaallah guyyaa tokko finnee isin affeerraa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa. Kanaaf obboleewwan keenya sheekoliin qeesoliin hundumti keessa ilmaan Oromoo diladunarreertanu wallahi ijoolleen kunitu Oromoo ta'uu baattee silaa qaataa miidiyaa adda addaatiin gabaafamee qaata silaa akka faranjiin gara biyya alaa baasu godhama. Maaliga waa tokko gochuu hin dandeenyu waan jennus hin qabnu. Kanaaf obboleewwan keenya irree tokkoon hundi keenya iyyuu waan dandeenyu wal gargaarree ijoollee kana gargaarree gara Kaanaadaatti yoo rabbi jedhee achii ceesifna jennee yaadnee jirra waan ta'eef hundi keessan iyyuu waan dandeessanuun nu bira dhaabadhaan dhaamsa keenya guyyaan deeggarsa gargaarsa jira ammoo guyyaa sabtii yookaan ammoo saatarday akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4 yeroo hunda haga gaafa xaba beellamaatti walitti qabnaaf jennee jirra. Haga gaafa xaba beellamaatti haga gaafa saatarday guyyaa sabtiitti hundi keenya iyyuu viidiyoo kana duwit sheer hagoonu guyyaa biraas yoo boqonnaa qabaattan laayivii irra jirra mana isii waan ta'eef mana siifan mana haadha ijoollee kanaa walii gargaaruu barbaadan akkaawuntii keessaanis nu gaafadhaa isis gaafadhaa gargaaraan dhaamsa keenyaa maallaqa kana walitti qabne yoo rabbi jedhe ispoonsara binnaa fi isiniin jechuun dhufee hundi keessan obboleewwan keenya rabbii jedhaatii duwit sheer godhaa. Amma immoo warri guyyaa hadhaa gargaaraa ooltan akkasumas warri akkaawuntii kun fudhatiin deemtan akkaawuntii dhaabbataa jirre irratti gargaaramu kan saahiba Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kanaan dura isaan nu kennanii banamee jirudha.
maqaa nama lamaatiin banamee jira kunoo iskiriin irratti isinii kaa'een jira yoo isin mijate viidiyoo buufadhaa irraa fudhaa yookaan immoo iskiriin godhadhaa lakkoofsa asirratti barreessuu hin danda'amu waan ta'eef yoo danda'ame koomentii irratti isinii barreessaa yoo hin danda'amne immoo asittan isinitti himaa jechuudha maqaan kunoo akkuma iskiriin irratti ilaalaa jirtanu Abdul Hakim Sultaanii fi Saahibuddin Abbaa Biyyaa jedha Abdul Hakim Sultan and Saahibuddin Abbaa Biyyaa akkaawuntii Itoophiyaatii Nigdi Baankiidha akkaawuntii barreeffadhaa gaa yoo isin jala darbe irra deebitanii dhaggeeffattanii akkaawuntii buufachuu dandeessu 1,52 96 22 17 5 irraan isinii deebi'aa 1,52 96 22 17 5 Nigdi Baankiidha viidiyoo kana argitan naa dabuu danda'a waan ta'eef kooppi liink sheer walii godhaa viidiyoo kana buufadhaa gara hundaan akka namni akkaawuntii kanarratti galchuuf godhaan dhaamsa kooti hunduma keessan rabbii isin jaalladhaa amaanaa rabbii kooppi liink sheer yeroo 10 akkasumas saahibban keessanitti sheer godhaa of jalattis duuyitti nu godhaa isiniin jedha guyyaa sabtii yookaan saatirdeey akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 1 kaasee haga sa'aatii 4tti gargaarsa irra jirra waan ta'eef nu kottaan dhaamsa keenya galatoomaa ulfaadhaa.